الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وآية برمسا سيرة في سنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام كيس جرة وان توكوكا وقاجة هيسو كيس أرقامي جاء ذا القعدة جاء كرني توكيسو أكا رسول ربي عليه الصلاة والسلام وسو مدينة جرا مناما كعمرة قدن صحابة في وجين أرقاني عمرة ديمنا قبايا جدني namni kuma tokkoof dhibba afurii rasuula rabbii wajjiin qophaa'ee umraa isaan bahan dubbanne darsii dabre keessatti. yeroo isaan deemanii makkatti kalaayan ummanni qureesh karaarraa hidhee waraanaan dhoorwe waraana sanii walitti hin buune bira bahanii karaa biraa qabatanii deeman. osoo deeman jenne gaa darsii dabre keessatti gaalli rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam ciifte. ciifnan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam beeke akka rabbiin lolaan seenuu isarraan feene saniif achumarraa diqqo cinaa galanii makkatti kalaawan yeroo san gara kiiloomeetirii 4 irraa haga 5 jidduu tana achuma taa'an rasuuli alayhi salaatu wassalaam. yeroo isaan hiikkatanii marii itti seenan qureesh waraanni muslimaa nama 1,400 hayyamaan maletti dhufee qajeelee magaalaa seenurraa daqiiqaa gabaabaan boodatti magaalaa seenaa dhageennan lolaaf qophoofte lolullee hin danda'inuu garte waan achiin dura hojjetame hedduu walitti qabdee ilaalte akka lolaan dura dhaabatuu hin dandeenye bakka sanitti galteef yoos maal goote lolalleen dura dhaabachuu hin dandeettu, maqalleen dura dhaabachuu hin dandeettu. namni kun umraa deema jedha. namni umrarraa nama dhoowwuun jabdu. gama kaanin kun ogaa nama 1,400 ka lubbuu ifii wareeguuf qophee qabu fudhatee deema. kanaafuu maanguddoo ergite qureesh. maanguddoon qureesh ergite maanguddoo qureeshii miti. qureesh erguu hin dandeenye. nama biraa ka rasuulatti kalaayu barbaadde nama maanguddicha gosa Khuzaa'aa jedhamtu ergite. gosti Khuzaa'aa tun akkuma asiin dura dubbanne rasuula rabbiitiin walitti kalaayan waliigaltee guddoo rasuula rabbii wajjiin qaban alayhi salaatu wassalaam. haga tokko waliin dubbatanii innis deeme ammallee gosa biraa warra ahbaash jedhamu warra kanarraa ammallee nama tokko maanguddicha tokko Huleys ibn Alqamaa jedhamaa erganii kunis haga tokko waliin dubbatee deeme ammallee maanguddicha biraa ka gosa Thaqiif jedhamtu irraa tahe Urwaa ibn Mas'uud ka jedhamu ergite. ergaa kana yeroo haga kana hundayyuu qureesh nama qureeshaa erguu hin dandeenye. maal sodaatte namni qureeshaa yoo ergame mataa dhaabee jecha hamaa dubbate jecha lola nuuf fidu ka nagaya nu dhoowwu nuuf fidinaa sodaatte namarraa nama nagaya qabu nama nagaya barbaadu qofaa barbaadanii as ergan. haasawa haga saniin booda rasuulli ummata kana hundaa'uun ibse akka inni lolaan deemne kan inni lolas hin sodaanne. lolaan deemnu umraaf deemna yoo lolli ammoo nutti dirqames waan lolan sodaan. tana zaahir ibsa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. kanaan booda achi bulan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana isaanii ka gama tokkoon waraanaa gama tokkoon hujjaajaa kana akka gaariitti sirreessanii akkaataa bultii isaanii tolchanii akkaataa ammoo waraana kana nama eegu
waardiyaa nama akka gaaritti eegu karaa hundaanuu hidhanii akkasitti bulan yoos dardarri qureeshaa namni 70 irraa haga 80 lakkoofsa isaanii gayu wal mari'atee lola buusuu barbaade akka maanguddoon gama nagaa dubbii dhiibaa jirtu dardaraa gallaan dardarri qureeshaa dallana guddoo dardarri balaa jaalata maanguddoon nagaa jaalatti abaduma akkasuma dubbiin ama dardarri kun waan liqimsuu dadhabe akkamitti warri diina keenna biyya teenna dhufe biyya teenna keessatti dirqiin nurra tiikkata osoo nufirraan dhoowwine tana laale warri maanguddoonis ammoo waan tana boodaa laalte dardarri maal murteeffatan lola buusuu lola kan akkamii buufna jedhan namni 70 kun wal geennee sayfii teenna waraana keenya guurrannee gaararraan suuta itti seennee waraana kana halkan fixna akka gaariitti fixna yoo nu fixne warri ifirraa nu dhoowwa lolliin eegalama qureeshin dhageetti lola dabalamti lolli eegalame hagas jedhan balaa kaasu tana qopheeffatanii dhufan yoo isaan dhufan waardiyaan islaamaa hayyicha kumaandoo muslimaa Muhammad bin Maslama namni kun nama jaalatamaa qiyaasa malee saxaabarraa nama inni jaaladhurraa tokko Muhammad bin Maslama radiyallahu anhu wa ardaah hujii jajjabduu dhuga'aan jabduu hunda rasuula rabbi isatti erga halkan san itti gaafatamaa waraana san tiksuu isa Muhammad bin Maslama hayyuu guddaa karaa silaa namni irraa seenuun malumarayyuu hidhee jira jara tana yeroo isaan achiin gaararraa as gabbu'an halkanii arge karaa banee fi duuba isaaniitiif moggaa hundarraa hidhee akkasi dhiise yeroo hundi isaanii seenan hunda isaanii marsee akkasi qabe akka jiranii hundaa qabuu irraa hiike hidhannoo isaanii irraa hiike hidhee rasuula rabbitti fide alayhi salaatu wassalaam tun ammoo waan guddoo osoo lolli hin argamin jagnoota isaanii hangni qureeshii lolu gugurdaan haga kana jagnoota isaanii gugurdaa kana 70 bakka takkaa ati booji'uu jechuun waan xiqqoo miti fixuu dandeetta wantee godhatuu dandeetta yoo qureeshina jalaa goruu baatte jara tanan fixe jette if dura keette wantee godhatuu dandeetta jara tan mallaqaan gurguratuu dandeetta qabatte boojiteeti rasuula rabbitti fidan yoos rasuula rabbii jara booji'e haga tokko tursiisanii eegasii hunda isaaniitu bilisoomsan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam beenaa nagaa hangalaa dheenganta keessanitti maaliif akkas godhe rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam nagaya hagam takka nagaya barbaadaa qureesh garsiisuuf an lolaaf hin dhufne an nama booji'uu hin dhufne an nama ajjeesuu hin dhufne nagayaaf deemaa hajjiif deemaa umraaf deemaa tana ibsuuf ummanni martuu dhagaye qureesh rifatte waraanni isaanii booji'ame jagnoonni isaanii hunduu harka rasuulaa kee jirti yeroo dhagayan balleessa namoota isaaniiti yeroo beekan maal dubbatarre akka aadaa yeroo sanitti namni tokko yoo siin lolarratti qabdee gabricha kan keeti aadaa yeroo sanii akkas qureesh leen tana qajeela beekti ummanni naannoo san qubatu ka arabaatis aadaa tan akka gaarii beeka ammoo wani nama ajabsiise jara booji'amtee firri isaanii rifatee namoo akkana booyuu jiru jarri nagayaan hundi isaanii wal qabatanii dhufanii galan tun amma baay'ee namaa ibsite rasuulli alayhi salaatu wassalaam maaliif deema baay'ee namaa ibsite warri duraan lola jaalatu hunduu rifate amma caphe warri ammoo nagaya barbaadu gormuu argatee ol ka'e qabxiin isaanii ol kaate warri nagaya barbaadu kanarratti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam rabbiin guddaan
سورة الفتح كيست سورة وان كان رادبة سورة الفتح ربي ماجد وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ربي إساني سرك سانيك أبي أكساني سنندوف نقوده إساني سرك كيسان الراك أبي أكساني إسان نجيف نقوده harka keessan keessa isaan oolche isa san jedhe rabbiin tola isinit oole dubbii tana fatxii isinii godhe duuba maal goote ikhwaani maal godhan rasuuli rabbi duuba alayhi salaatu wassalaam haga ammaa ammoonni deema'aa jira gama qureeshirraa namni as dhufee maaliif dhuftan jarana nurraa deebi'a nagaan nurraa galaa jedhanii as dhufanii haasawanii deeman malee namni muslimaa sila asii ka'ee qureeshitti dhaqee yaada waan dhufeef qureeshiin ibsine sila namni ammoo alarraa dhufee as dhufee rasuulatti dhufee haasawee deebi'u kun tokkollee nu qureeshii miti namoonni kun duuba dhaamsatti dhaaman kana haga tokko irdhisuun hin malti wallaalan irdhisu fedhiinuu jallinnaan irdhisu len hin malti kanaaf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama tokko asirraa muslimarraa qureeshitti erguu murteeffatan laallan sahaabaa fi keessa eenyu argan umar ibn al-khattaab waa hedduuf umar argan tokkoffaa umar hayyuu nama aaqila lammata nama rabbiin arraba isaa haqarra kaayu muwaafaqaat umar jedhanii nama yoo inni waan tokko jedhe rabbiin wama inni jedhe san hayyame akkas godhaa jedhu sadaffaa angoon umar osoon amanin dura qureesh keessa qabu isiisan su maal jechuu gosti qureeshaa 10 qureeshni gosa 10 balbala 10 balbalti hunduu hujii qabdi hujii silaa mootummaan makka'aatun hojjettu balbalarra addaan qoodatan balballi hunduu hujii qabdi itti gaafatama waan tokkoo qabdi balbalti hunduu balbalti takka akka banii jumax bantuu makka'aatanaf biraa qabdi ka warra rasuulaa faana alayhi salaatu wassalaam warra obaasu bishaan zanzam ummata hujjaaja warri gosti umar ibn al-khattaab waa'ee safaara'a ergama qureeshiif ummata biraa jidduu waan tokko yoo dubbatuu barbaadan dhaamsa qureesh erguu barbaadde waan tokko yoo qureeshiif aalama biraa jidduu waa'ee hajaa alaa jechuu itti gaafatamaan hajaa alaa warra gosa umar ibn al-khattaab banii adii jedhamti gosa umar ibn al-khattaab kana haata gosa isaa taatu malee eega inni guddate dubbii tana gosti isaa isa filatte isuman mataan isaa hojjetaa ture namni qureesh gosa biratti ergitu mootummaa biratti ergite bakka qureeshaa bakka bu'ee dubbatu umar ibn al-khattaab radiyallahu anhu arda umari masaan duuba ka hujiin isaatu dursani yoo arda islaama bakka bu'ee qureeshi masani dhufe waan nama ajabsiisaati ministeera mahajaa alaa ka dur ka qureeshtu warra dhaaba siyaasaa tafaallaa mootummaa tana hajaa alaa tahee dhufe arda waan bareedduu sun waan nama ajabsiisu tana yaada rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoos umar yaamanii umar kana yaade dhaqii qureeshitti maaliif dhufnee keenya akka nu umraaf dhuf kanu lolaaf hin dhufin ibsiif jedhanii yoos umar yeroo duraatiif yaa rasuula rabbii anaa mitii nama narra gaarii jira nama narra dandeettii qabu jira jedhen umar nama du'a sodaatuu miti nama jayna
ammoo hikmaaf aqlii ifiitti ilaalee qureesh umarii kana qiyaasa malee jibbiti eega muslime islaama tahee guddoo qureesh miidhe qureeshin tun guddoo jibbiti gosti isaa ammoo gosa qureesh keessaa irra laafturraa takka zamana ammaa kanallee nama jajjaba horii guddaa qabu kabajaa guddoo qabu achi keessaan qaban tana laalee maal jedhe yaa rasuula rabbii qureesh guddoo na jibbiti namni gormuunaa tahee achi keessaa na qarqaaroleen gosa tiyya keessaan jiru hujii isin na ergitan tan akka gaarii guutuu hin dandayu nama narra achi keessa kabajaa qabu ka dhaamsa kanallee akka gaarii gayuu ni danda'u santu jira isa kana ergi jedheen eenyu inni kun usmaan ibn affaan banii umayyaa yeroo sanitti horii gurguddaa qabu bebbeekamoon isa abi sufyaan fa'aa horii gurguddaa ta'an abi bekir siddiq hin jenne laalme waan ajaba abi bekir siddiq leen banii teem jedheen illeen gosa laaftuu takka gosti umariif abi bakar lachuu gosa lallaaftuu yeroo sanitti gosa lallaaftuu jechuun tun maalitti barbaadan ikhwaanii gosti takka yeroo tokko ol kaati yoo namni jajjabaan lamaa sadi keessaa gabbahee ka angoo qabu ka horii gurguddaa qabu keessaa gabbahee gosi jabduu taati yoo ammoo namni kun keessaa dhabame gosti gosa laaftuma taati laafinni gosaatiif jabeenni gosaa kamaan haganuma malee waan guddoo biraatii miti rabbi biraa laaftuu jechuu miti tana maal godhan duuba umar jedhe usmaan ibn affaan jedhe jennaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yaada kaan irraa fudhate dhugaan ta'een usmaan dandeettii sanin qabaa gosti isaatis gosi jabdu ammallee qureesh keessatti waa heddu'uuf tokkoffaa gosti isaa gosa jabdu namni banii umayyaa tokko makka keessa miidhamuu hin danda'u zamana sanitti lammata inni nama hakiima nama sabrii guddaa qabu nama garaa bal'atu nama dafee dallanuu miti nama yoo qureesh arrabsitee illee arraba san fudhateetuma suuta dhaamsa geessuu danda'u sadaffaa nama jaalatama wadhama horii guddaa qabu dureessireen beekama usmaan dureessi guddaa makkaa tana keessaa namni inni galata ittiin oolin namni inni harka biraan qabne haga diqa kanaafuu namuu isa jaalata namni si jibbu sin jiru waan inni qureesh medda miidhee qureesh sariif jibbitu illee hin qabdu isa namni tokko illee ka jibbu jiru gosa jabduu ibsituu sin qaba galatas nama baay'ee biraa qaba afraffaa dhiir soddaa rasuula rabbiiti dhiirsa intala rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam tunis baay'ee jabeessiti namni bakka bu'ee mootummaarraa dhufu kun intala rasuulaa qaba jedhan kabajaa biraata addaati tunis usmaan yaamee rasuula rabbi itti hime alayhi salaatu wassalaam usmaan takkitti maal hayyame fa'atee ka'e yoo inni waraana islaamaa keessaa muslimaa keessaa achi gara makkaa gabbahe waraana kaafiraa ka taa'u waraanni kana qaban maaliif deemta jennaan dhaamsan deemaa dhaamsa rasuulatiin deemaa aaduma zamana sanii namni dhaamsan deemu in ajjeeffamus in tuqamus rasuula jechuun namni dhaamsan deemu mootummaa takkarraa mootummaa biratti namni hunduu nagaa kennuufii qaba haga mattuu kana namni masadoroo hin tuqamu isaana diblomaasiyummaa qaba waraanni kun akkasitti ayyee lakkise deem jedheen yoos waraana keessa namtichi tokko maqaan isaa abaan ibnu sa'iid ibn al-caas jedhama arki namni kun usmaanin saahibaa wal beekan guddoo waliin guddatan amma waan ajabattu argameef waggaa dabre kana asii deemee daldala shaam dhaqe yeroo inni shaam dhaqe
sheeka kiristaanaa tokko qisiisa qeesii kiristaanaa tokko wal argan haasa'een qeesichi maal jedheen abboo zamana nabiyyiin haaroonni ergamuu jirra biyyi inni irraa ergamus biyya teessan sanii waan haarawa wagartanii jedhee gaafate irrifate inni nabiyyi haarawaa maaliin dhufa ergaa rabbiitiin rabbi irraa ergamee dhufa biyya akkamitti biyya akkanatti dubbiin galteef hagana dhagayeetuma osoo namatti hin himin ofirraa gale amatu maal akka nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam nabiyyii ta'e qajeela galteef isaa garuu akkamitti eegalaa amantiit akkamitti seenaa sila murteeffanne isa kanattu Usmaan arge Usmaan garraan itti ka'ee salaamee dhiheessee gammadee farda fi fe'ee fi fardarra kaa'e akkasitti nagayas kenneef nagaya kenneefin tun ijaaraa jedhamti namni tokko nagaya yoo namaa kenne zamana sanitti ummanni kun si tuquu hin danda'u yoo lafaa ka'e namni kun tika kiyya keessa jiraa namni tokko jedhe ummanni bal'aan kun si tuquu hin danda'u jechuudha tika nama sanii keessa jirta ummanni bal'aan si tuquu hin danda'u jechuudha kanaafuu maal godhe duuba akkasin nagaya kenneefi farda firra kaa'ee kabaja'aan makkaa seensise yeroo makkaa seene manguddoo Qureeshii wal ga'e yaada waan dhufeef itti hime maaliif dhufti jedhaniini amantii rabbi isin yaamuuf dhufee karaa rabbii kana qabadha ka isin baasu isa qofa karaa rabbii kana qabadhaa jedheen waan biraa maaliif dhufte jedhaniin nun taatu waan biraa nu umraaf godhuu dhufne lolaaf hin deemnu nagayaaf deemnaa nu duran dhaabatinaa ka'abaa rabbiraa nu dhowwina nu jalaa goraa jedheen yoo barbaaddan ammoo waliigaltee akka godhannu ka yeroo haga tokkoof lolli dhaabatee namuu nagaa argatu sanilleef nu qophee jedheen Qureesh akka gaariitti isa kana dhiheessite akka gaariitti dhiheessite Ka'baa hayyamteef si hayyamnee xawaaf jettee nati umraa godhi jedhaniin umraan godhu jedhe haga rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam dhufee umraa godhutti an umraan godhu jedhe hayya wal mari'annaa nu eeg jedhanii achuma isaa wajjin taa'e in deebine as gama rasuulaa Qureesh ammoo mariirra jirti murtii takka irra hin geenne illollamoo nagaa fudhannaa osoma akkana jiran ture Usmaan as hin deebine yoos jidduu tana oduun takka dhufte oduun maal jetti Usmaan ajjeeffamee Qureesh Usmaan ajjeeftee jetti subhaanallah tuwaan guddooga Usmaan ajjeeffame jechuun akka waan namni muslimaa hundi du'eeti ergamaan ummata muslimaa bakka bu'ee deemu ajjeeffame jechuun tuffiirraa boodaati yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo oduun takka nama geettu waan maraafuu yeroo sani qophaawan eeges yoo oduun kijiba taates rakkoon qabdu yoo isin dhugaa taate hooti qophaa'uma qabda rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoos lafaa ol ka'anii maal jedhan wallaahi nuuf ummanni kun har'a addaan baana jedhan naaf Qureesh har'a gargar baana jedhan wallolle jechuudha ummata sahaabaa waliin yaame waraanni hunduu dhufee dhaabate Usmaan ajjeeffame jedhama yoo oduun tun dhugaa taate
namni ballamana irraa fuudhu eenyu jedhan rasuulli rabbii akka lola na wajjiin lolu ka lola keessaan baqanne haga duunutti yookaan haga rabbi nu tumsutti ummanni bal'aan nu jedhe nu jedhan nu jennaan saffii dhaabatee namni martuu ballama rasuula rabbi irraa harka fuudhan du'arratti lolarratti baqatuu dhaburratti du'arratti dura namni harka rasuula rabbii fuudhe abu sinaan al-asdi nama jedhamu sahabticha radiyallahu anhu wardaah nama baay'eetu du'arratti ballama irraa fuudhe rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam garii yeroo lama garii yeroo sadi dhufanii harka rasuula rabbi fuudhe ammallee saffi deebanii hariira keessanii ammallee lammata deebanii rasuula rabbi irraa harka fuudhan ammallee marroo lammataa marroo sadaffaa du'arratti rasuula rabbiiti kakatan akka salama ibnul akwa godhan marroo sadii rasuula rabbi irraa ballama fuudhe du'arratti kakate yeroo namni hunduu kakatan harka rasuula rabbii fuudhanii nama tokko qofa kakatuu didee hafe sahaabaa keessaa tokkicha eenyu munaafiqticha tokkicha nama munaafiqaa tokko qofa waliin dhufeennee miti tokkicha san maqaan isaa Jadd ibn Qays jedhama munaafiqa inni Jadd ibn Qays kakatuu didee haferraa yeroo namni hunduu kakate rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam harka isaa ka bitaa fuudhanii harki kun ka Usmaan jedhe harka mirgaa kafiitiin akkanatti dhawanii kun kiyya kunoo naaf Usmaanis ballamana irraa fuudhe du'arratti jedhan Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu wardaah waraanni namni 1,400 du'arratti walii gale jechuun dubbii jabdu dubbii dhugumaan jabduuti du'arratti walii galuun dubbii dhugumaan jabduuti oduun tuyyoo suma ceetee Qureesh geette osuma isaan saffii dhaabatanii ta'u namni 1,400 kun ballama fuudhu jiru ka du'arra kakatu jiru haga du'atti lolla jedhee kakatu jiran oduun Qureesh geette waraana waluma dura ta'a waluma argaame duraanu Qureesh yoo suma rifatte qiyaasa malee maal goota akhi nama du'a barbaadu isa kam gootaati namoonni irra guddoota godhanii majjeessanii misi yoo inni duraanu du'a barbaaduuf deeme hoo wallahi bar nama du'a barbaadurra wani nama sodaachisaa addunyaa gubbaan jirtu maal gootame wanti gootu maaltu jira inni du'a barbaada du'a barbaada sin jedhe jannataaf deema maal gootaati wanti takka gootu hin jirtu ati jalaa baqatu wanni biraa tokko leen hin jiru inni du'aaf deema maal gootare Qureesh guutuun sochoote akka jirtu du'arra kakatu jira ummanni maal godhan wanni biraa godhan maaltu jira eenyu xammoo nama 1,400 ka du'arra walii kakate eenyu dura dhaabachuu danda'a ka hunduu du'uuf deemu ajaa'iba rabbii Qureesh rifatte yoo du'a barbaadde jedhe rabbi jiruu sii kenna yoo jiruu tana barbaadde ammoo du'a si qabata meelal seenaa addunyaa gubbaa kun ofkaas hawaasni tokko yoo du'a barbaade yoo kabajaa fi du'aan bitatuu barbaade du'a sanis rabbi irraa oolchee kabajaa argata yoo ammoo jiruu salphinnaatiin jiruu barbaade hoo jiruu sanis hin dhaba Abba Bakr Siddiq jedhe dubbii tana du'a barbaad jiruu kennamtaa jedhe yoo jiruu barbaadde ammoo du'a kennamtaa miskiin akka lafa si ajjeefa namooti kun si hidhe kun si ajjeese kun si taphata du'a yoo barbaadde hoo jiruu sii kennamu kabajaa argatta silaam lubbuu fi dura guyyaa fi dura du'a garuu kabajaan jiraatta haga jiraattu meela lawaan ajabaa
namni 1,400 murtii takkarra gaye du'a barbaanne murtii takkarra gaye nama san keessaa namni tokkolleen hin duune waan ajabaa gartuu isin tuu baroo nama jabsiisaati guyyaa Uhud nama 700 sahaaban jiruu barbaanna haa baqannu jedhan nama 70 irraa du'e waan ajabaa gartuu mee 700 baqa murteeffate jiruu barbaadaaf baqataa mi namni wani lola jalaa baqataniif maal jiruu barbaadu guyyaa tokkicha baqatan nama 70 du'e guyyaa du'arratti ammoo bal'aan fudhatan namni tokkolleen irraan duune nama jabsiisaatiin wallahu nama jabsiisaati Qureesh amma karraan dhageette rifatanii Usmaani dhaqanii aboo nagaa fudhanne nama nagaa isi waliin dubbatu erga nabeena dhaqi Muhammaditim jedhaniin ka sahaabaan lolaaf qophaa'uu jirtu kunoo Usmaan deema jaran Usmaan dhufe inna lillahi kunoo Usmaan duune ma jirta duun warri si hidhe si miidhe nammiine nan tuq guddoona kabajan maal barbaada nagaa barbaada ummanni dubbiin dhumattee mire laalme ballamuma gabaabaa sa'atii takka lamaan takka deeme yoo jabaate sa'atuma lamaan takka deemaa minamne hujime gabaabduu sa'a lama deemte saniin warri guyyaa san rasuula rabbi irraa ballama san fuudhe muslima keessaa warra sadarkaa tokkoffaan isaan hunda dura badrillee dura hunda dura isaan tokkoffaan maan rabbii guddattu osoo isaan jiran لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة جل ربين رالي إراته ربين جالته وجيساني هندا ربين إراها يمجد ورسن نمني رضا ربي أسوجر أرقته سبحان الله فرق دو اللي إسلا إيغن دو إيابونا مثلا رجالة دو ربين إسلا وعملو تك قروا أسوما إني جرو كإيغن اللي دو قرون إمامالتو ربين جالة فيه تفرضا في سيكنة سرها يامي سنجد وجيهن تيمرا كما توقف لبا أفر كأسوجير رضا ربي أرغتي جالة ربي أرغتي ديم الدنيا كيسا مكبران جروها قريشين دفه أما قريش نما إرغتي نمني سين إرغتي قريش جدو في لالته نمني كن بكلامتي غرغر قودما نما لولاتي في نما نغاتي غرغر بها نمني أكا أما زمن هناتي جدامو هندري في رسا قلتي تكا قولا هندري إيتي ورا نغاية بربادو ورا تكو رسا ورا لولا بربادو بلا بربادو بكا بلا بربادو نما بلا ترغيتاتي بكا نغاية بربادو نما نغاية ترغيت قريش أما إفكي سلالاني ما نقودو نغاية بربادو را نمني إرى نغاية إنو جدن namni dura seenaa dukkanaa muslima wajjin hin qabne kanaaf muslima armaan dura miidhe rakkise dhibee in hojjetii waan akkasii ka abbaa nagaya eenyu jedhanii barbaadan barbaadan maanguddicha Suheyl ibnu Amr maqaan isaa jedhamu tokko filatan كيسا إسا كان واحد أفلتن دورا قادوا بدونا من تقولين كان راقبون جيرو مسلم مرة لما تا إن كن ميد أمي جرا مال ميد أمي كبجان إساق قريش كيسا تقودوا قبوت مال ترى قبوسي إجول لي ساتي فبولوان إسا تجلا إسلامي
zamana sanit egaa namni kan keessi jalaa muslima ta'e jechuun dubbii jabdu akkuma amma fakkeenyaaf laa saamaha Allahu namni fira nama tokko amantii nama sanii gallakkisee amantii biraa fudhate jechuun akkam takka nama miitiin beektan egaa ijoolleen isaa ta inni dhale afurtu muslima afur ummu kulthumi abdullahi sahli sadeen ku warra durirraa islaame hijiraa habashaa bahe eegasi hijiraa madiinatti bahe madiinaa jiru kun ku warra zamana dur ka afraffa'aa isa ka muslima tahee gara jaraa baqachu jiru abbaan argee hidhee amma harkaa qaba maqaan isaa Abuu Jandal jedhama hagas qofaa miti obboloowwan isaa Suhaylii kana obboloowwan isa waliin dhalatte sadiittu muslima jechuun egaa familiimmaan isaanii guutuun muslimachuu isa malee jechuun dandeetta namnummaan isaanii hunduu amantii muslimaa fudhatan isuma malee jechuun dandeetta inni kun madaa tana qaba Quraysh tana beeyti tanaafuu haqa irra guddaa muslima achi dhiibuu barbaada akka laafatti harka kennatuun barbaadu garuu nama lolaa fi balaa jaalatu illee miti nama nagayaati karaa nagayaa kanaan ammoo haga fi hagumna waan haqaa fi fudhatuuni barbaada isin takkuma jala tarreessanii itti kennan akka muslimni waggaa kana umraan goone shakkii maletti jedhaniin achi achi moo wansi fakkaatu atummaa waliin dubbadhu yeroo Suhayl achii dhufe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam laalanii maal jedhan qad sahula lakum amrukum rabbiin isinii laaffise dubbii teessanii Quraysh yeroo Suhayl ibn Amrii ergite dhugumaan nagaya barbaaddee jedhan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam dhugumaan nagaya barbaadde Suhayl dhufe rasuula rabbi wajjiin dubbate haasawa dheeraa moromee guddoo as harkisuu achi harkisuu dheertu booda walii galan jechuun tun namni tokkolleen ka haqa fi guutuu argate hin jiru walii galteen hunduu akkasuma namni lama kan wal lolu yoo walii galtee takka godhe tokko haqa fi guutuu argate jechuun walii galteen jedhamtu sun tokko kana lolee cabse jechuu sun yoo haqa hankee guutuu argatte cabsite jechuuti walii galteen suni walii galteen hoore haga tokko atis waan duraan barbaaddu kana haga tokko irraa gabbuute innis haga tokko irraa gabbu'ee jidduutti walii dhufu jechuu yookaan walii galteen jedhamtu re walii galtee isaan godhan san qabxii afur irratti walii galan qabxii san afran yoo rabbiin guddaan jedhe darsii itti aanu keessatti fudhanna yoo rabbiin jedhe haga darsii san keessa wal geennu والله سبحانه وتعالى أعلم